ati circle of influencing kan keenyu warroota jabaadhu sinjaan immoo warroota usiisaa sinjaan warra akka harka si dhawu kana yoo kan dhageessu taate you will fail. Ashama harka fuunee hordoftoota keenya bakka jirtan marattu nagaa fi fayyaa guddinaa fi milkaa'ina isiniif hawwaga deebinee dhufne mata duree teenya akkuma yaadattanii viidiyoolee teenya tan dabarte irratti mata duree mul'ata jettu bal'inaan ilaalaa turre viidiyoo dura irratti mul'anni maalii fi akkasumatti viidiyoo lammaffaa irratti seeratiin bulmaata mul'ataa ilaallee jirra. So viidiyoo san ilaaluudhaaf seenaatiigaa descriptiona jalatti linkii isaati ilaalaa. Arraan tanagaa mul'ata barbaannu yookaan mul'ata qabnu kana hudaan isaa yookaan gufuuleen mul'ata akka ati mul'ata kan kee bira hin geenye akka ati mul'ata kan kee kana galmaan hin geenye maaltu si daangeessee namni reedduun maaliif duuba mul'ata bira hin geenye namni reedduun mul'ata dhabeetii miti maali rakkinni mul'ata bira akka nuti hin geenye nu godhe kan jedhu bal'inaan waliin ilaallaa turtii gaarii. So hudaan yookaan gufuun mul'ata maal fa'aadha? خدرة وان هوجي هنكبنين يوخان وان تكلم سدي هنتانين تعنيتما أبجاو دانيرو جبو تعنيتما وان هوجين برنجري مالي في مولاني هوجي بربادة ورنجنة تناندورا فيديو ليدا برتخين ستي هوجي أرساس خبالتي سوالين جنة جرا سو تاعتما برجع يابو خيستو بوني في نبيتاني ميري درجة جوان وجوال جهن شمران وبوني في والجهن بكتا عني تما برا نكسين قروب برباد بريا ده كسيتين كبا برا نكنن بربادة جيتما هاسو ساتين وخان تاي وان بربادو سن هاسوين برانجو الردون كينيا قاموا ببردو لالي واو جنة ماكينة ببردو لالي واو جنة نموتا بكم سا ببردا بكم سا أجائبا كبا نقولي في أركيني واو جنة well يوني في تيسيتما نموتا already mul'ata isaanii galmaangaan teesseetuma kan xiinxaltu yookaan kan teesseetuma bar inni garuu silaa bakka akkasitti kana godhe bargaa waan isin ajaa'ibsiisaa isin himu silaa bakka akkanatti akkas goote haalan hariifaa bar jettanii teessanii haasootan haasawaan mul'ata biraan geessu teessii abjaa'uudhaan mul'ata biraan geessu teessiituma well silaa abaluun kun maallaqaan ganaanaa kenne silaa abaluun tuni bakka akkanaa kana faabrikaa akkanaa kana keessatti na qaxare silaa abaluu akkas naa godhe silaa bar ani dhiisii bar waan nan fidu ittanii teessanii haasawaa yoo kan ooltan taate mul'ata keessan biraan geessu ereedduun namaa mul'ata waan dhabeef osoo hin tahin mul'anni gocha barbaada gochaan dhugoomsina maaliif namni taa'ee abjaa'uudhaaf yookaan taa'ee namni tilmaama dhabee hin jiru namni taa'ee afaan hin beekumsa dhabee hin jiru afaan yoo nama taa'eef akkuma uummanni keenya jedhu nama taa'eef samiin dhihoodha nama ka'ee dalaguuf garuu samiin fagoodha dalaganii bira dhaqan malee taa'anii abjaa'aniif taa'anii haasawaniif ta'aniituma beekaa fakkaataniif yookaan ta'aniituma no you cannot so bakka barbaadde san ga'uu yookaan barbaaddu taate gufuun dura si qunnamu sirraahi gufuun tun maalii teessee haasawuu teesseetuma afaaniin politishaanii ta'uu yookaan afaanumaan teessee artistii ta'uu yookaan afaanumaan teessee PhD harkaan hin qabattu yookaan teesseetuma abbaa qabeenyaa hin taatu bakka barbaaddu gahuudhaaf usteetuma teessee haasawuu dhiisiti. tilmaamadhu takka takkaan karaa hojii hiiki karaa hojii hiikamuu baanan baankiileen isinarra argitan tun baankiin gurguddoon isin argitan baankiin Oromiyaa hojii gamtaa baankiin Oromiyaa internationally baankiileen isin akka biyyatti yookaan akka addunyaatti isin beeytan hedduun tun hundinuu kaleessa mul'ata nama tokkooti mul'ata san steppii takka takkaan qarraan tan akkuma isin beeytan in billions turnoveriin isaanii amatatti biliyoonotaatti lakkaa'amaa jechuudha. Pointiin itti aanu maali? Well, laziness yookaan nuffaa'uu yookaan masluufummas ni jedhama naannawatti hiika adda addaa qabata masluufummaan karaa naannoo Harargeetti beekamaadha. Maal jetti Oromoon ooyiruun masluufaa halaalarraa beeksisti. maaliif ooruunsa miskiin ooruu miskiina ooruu hojiin biran jirre ooruu abbichisaa masluufa bakka sana fiikkata akka gaartii beeksisti so abjuu dhabeen namni abjuu dhabeetii miti kan hin guddatiin baay'ee maybe warroonni honestly warroonni hojii hojjetanii idea isaanii hojiirra oolchan siitu irra idea qabata idea bareedduu namni hedduun ni qabdan taatan idea keessan san garuu teessaniituma akkana godhuudhaaf akkas godhuudha qaba jedhanii haasawurra maal godhuudha qabna
sinfinna keenya dhisne laziness keenya dhisne we are so lazy reddun keenya lazy waan isin yaaboo mee khay hulaa sanu raaju fi jette waan fi khaatee godhuu dandeessu abjuu qabda mul'ata qabda laziness avoid godhuu qabda it cannot namni mul'ata qabu galgalan ja'u saa tante turtee rafuudhaaf willingness ta'uu qabaata ganama osooni fi namni khaane khaatee mul'ata kan kee kana teessee laaltee waan si barbaachisa karoorratti baafachuudhaaf ready ta'uu qabda you have to avoid laziness irreedduun namaa by the way ani gaafa ijoollee waan nakas khaasee isinitti nima wel mana keenya dhufaniiti teessumman kiyyaa fi ni jiranii mi maatiin dhufaniiti halkan kana ta'anii bar idea abjuu maraatu bakka abjuu ajaa'iba haasawanii ani ijoolleedha like imagining godhan ture gaafa wanni isaan haasawan kun hojiirra oole hangam takka akka waan bareedduu taate then ani ganama karaa mana barnootaatiin deema isaan ni rafan hogguni mana barnoota irraa deebi'e wel sa'a kudhan takkattiin dhufa isaan ta'anii afatanii qamooti jira so bakka qamaatitti miti jijjiiramni khalifu dhifamana godha abboleeyyan kiyya language nan fayyadameef ta'anii haasawuudhan ta'anii harka walii dhahuudhanii miti namu hogguni fi haasawee beekaa fakkaata namu hogguni fi haasawee smartii fakkaata the difference maker is action the difference maker is what strong hard worker ta'uu qabna we have to avoid laziness lazy taane ifiifuu khaane qulqullina keenya eeguu dadhabne ifiifuu khaane waan nyaadnu osoo hin qabne nama waan gurguddoo dalagateenye komatuun it's shame namoota if jijjiiranii maatii isaanii jijjiiran teessee yoo hamatu taate oromoo waan jette isiniimoo kan hamatamu leenca kan hamattu jeedalloodha jette so yoo jeedalloo ta'uun filmaata leenca ta'uunis filmaata leenci nama hojii hojjetu malee nama taa'eetuma oseetuma lazy tahee waan guddoo arkatu tasuma hin jiru namni waan guddoo barbaadu arsaa guddaa kafaluudha barbaada akkuma viidiyoo teenya tan dabartee irratti haasofne jechuudha pointiin biraa pointiin sadaffaadha sababa heddumeessu bariyaaboo sila aniin tun asin jira seetanii garuu bariyaaboo arraan tananiin dhufa jeetiin barni guys haasawuu dhiisati hojii jalqabaa haasawuu dhiisaa bakka haasawuu xiqqeessaa haasawaan namni badhaafamee hin jiru haasawaan namni tokkoffaa bahee hin jiru qananii sana haasaweeti miti kan tokkoffaa bahe maal godheeti sababa heddumeessatiin remember qananii sana akka hin fiine roobni sadi daangeessaa garuu daangaa san bira dabre qananii sana akka inni tokkoffaan baane trainingi akka inni hin goone ifaan hin jiru akka waan akka hin daleeniif baadiyyarraa dhufe akka hin dubbanne interview akka hin godhamne afaan ingiliffaan beeku wanni isa daangeessu hedduu jira ture haa ta'u garuu sababan heddumeessina sababa keessan ol kaayyadhaati haa hojii jalqaba abjuu qabdanii irratti hojii hojjettan malee tasuma abjuun teessan maal hin taatu lafarratti hin buutuu jechuudha so kan itti aanu pointiin itti aanu maali namoonni ati bira jirtu eenyu namoonni si wajjin jiran eenyu maal jennaani dream stealers jennaan warroota abjuu namaa hatan warroota negativii ta'an warroota osii ta'i ati maal beeytama be careful mul'ata kan kee qabda taanan warroota mul'ata kan kee kanaaf yoo danda'an si gumaachan dadhaban garuu afaan isaanii walitti qabuu danda'an bira ooluudha qabda malee nama waan gadii haasawu namni saahibni sadii tokko khasii gadiiti wajii yoo qaoltu taate hojii sii gadii qofa daleeyta taak lammaffaa khasii walqixaati beekomsi keessa walqixa abjuun teessa walqixaati waan takkarraan barattu sadaffaa khasii olii waan gurguddoo yaadu so saahibni kan kee ati mul'atan qaba jettee lafaa kaatee taanan dura saahiboota kan kee maal godhuudha qabda you have to cut them mummuruudha qabda karam deemuu qabda karoota right people right friends warra jennuuntu jira warroota mul'ata kan keessaniif maal ta'uu danda'an gumaacha ta'uu danda'an warroota mul'ata kan keessaniif maal ta'uu danda'an warroota mul'ata kan keessaniif bu'aa ta'uu danda'an ba'aa osoo hin ta'in bu'aa ta'uu danda'anii wajjin ooluu qabda otherwise warroota gufuu tantees namaatu gufuu sitti tahaa jechuudha akka mul'ata kan kee bira hin geenye pointiin itti aantu wanti xiqqoodhan abjuu kan kee hin gurgurin daabboo xixiqqashoodhan abjuu kan kee guddoo hin gurgurin mul'anni kan kee guddaan guddaadha mul'ata kan kee guddaa san har'aan tana namni karaa dheeraa deemuudhaaf manaa bahe osoonii fi bakka deemu san hin gahin nyaata xixiqqa karaatti argateedhaaf bakka deemu san hin hafu miti maaliif tilmaamni isaa guddaa waan ta'eef tilmaama kan kee guddaa san bira wanni gufuu namatti ta'a yeroo hedduu comfort zone waan jennuun yookaan daabboon xixiqqashoon yookaan recognition xixiqqashaan yookaan achievementiin xixiqqashoon mul'ata kan keetirraa akkasiin hambisne obboleessa kee well ati fakkeenyaaf barnoota namoota ati bira jirtu irraa siitu irra barnoota qabaa miti it's okay irra dabaladhu warroota si gadi ilaalin warroota si olii ilaali hogguma hundaa'u so daabboo xixiqqoodhan yookaan recognition xixiqqaadhan beekamtii xixiqqoodhan
achievement xixiqqoodhan ifin guddisina wanta kalleen hojjenne hin jalqabne wiliidhaati ijoolleedha umriin tantee ganaadha achievementiin tantee ganaa makiinaa xiqqoodhaan mana tokkoon yookaan makiinaa takkaan yookaan gocha xixiqqaa tokkoon namni harka sii dha'eef mul'anni kan keessan ol taanaan ka'ii fiigati ummata siif aarsu yookaan warra harka sii dha'u kana yoo kan dhageessu taate you will fail kuni gufuu takkaa jechuudha the last but not the least barmaatiilee nuti keessa dhufnee fi aadaalee nu barbaachisne jechuun aadaa babbareed boo'essa dheenaa miti biddeena takkaa ol hin nyaannu jettu hin jirtu amantaan sababsatinaa so kanneen waan ittiin masluufummaa tantee ittiin kabar godhatu ta'uu qabu jabaannee dalaguudha qabna yeroo teenyatti fayyadamuudha qabna beekumsa qabnutti fayyadamuudha qabna risoorsii qabnutti fayyadamuudha qabna so pointiilee tan akka gaariitti yoo kan sirra jiraatu of course irra hedduun siinu bira ni jirti irra hedduun keenya ni qabna irra hedduun keenya abjuu teenya bira kan geenye pointiilee tanaatu nu godha nin beeka warroota kitaaba jalqabee dhiise sababa masluufummatti nin beeka warroota dalagaa adda jalqabuudhaaf tattaaffii godhuun hanqattee yookaan ciminaan itti fufuu dadhabdanii warroonni pointii barbaadan hin fidatin warroonni rizaltii barbaadan hin fidin sababni isaa sababa kanneen waan ta'aniif sababa kanneen as much as possible dhiifnee mul'ata keenya biraaf gahuudhaaf waan nu barbaachisa hundaa'uu kafaluudha qabnan isin hin jaa eegaa sagantaan teenya tanarraa tana fakkaatti Program keenya kana channel keenya kana like godhuudhaan akkasumatti share godhuudhaan subscribe godhuudhaan walii haa dabarsinuun isin jaa naaf jiraadhaa horaa bulaa